Ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kootii kan taatan marti keessanuu nagaa rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkabsaa kana keessan an obboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faaraa taatan subscribe like gochuudhaan maatii kootti dabalama kan maatii koo turtan immoo hanga yoona yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha. Egaa obboleewwan kiyyaa dhugaan isiniin jedha maaliif jennaani peejii mucaa kana ibsaa jedhamu kana jechuudha namoonni baay'een jechuudha. TikTok raasii fachi ooftanii akkasumas himmootu jechuudha. Ani agarree eessaa natti agarsiisaa eessaa namoota baay'ee jechuudha. Dhugaan isiniin jedha maaliif jennaani inni dhaqee ilaaleeyyuu jechuudha lubbuu isaa wallaalee akka nama elektiriikiin qabee sanatti dhaabbatee iddoo dhaabbateetti hafaa jiraati. Namoonni baay'een immoo viidiyoo sana dhannee ilaallu malee jettanii warri maraatan jechuudha. Fayyaadhaan jiraachuu isiniif wayyaa. Dhugaan isiniin jedha maaliif jennaani walumaa galatti namni viidiyoo sana laalee ka'ee yookaas immoo waan nutti agarsiisa jettaniitu namoonni baay'een ijoollee hedduu jala deemtanii koomentii barreessitan isiniin argaa. Dhaqxanii ilaaltanii deebitanii fayyaa argachuu sababa hin dandeenyeef warri dhaqee ilaalee viidiyoo sana ilaaleeyyuu namummaa isaa of jibbee jiraachuu of jibbee dhugaan isiniin jedha maaliif jennaani abdii kutattan namoonni baay'een jechuudha. Namni viidiyoo sana dhaqxanii ilaaltan jireenyuma dachee kanarraa maatti godha jettanii giseesin abdii kutantatu jira waan ta'eef jechuudha. Innis maalidha? Ani viidiyoo suni normaalii jechuudha. Dhugaan isiniin jedha peejii nama kamirratti mee fakkeenyaaf amma Facebook irratti hin guba wanti suni akkaawuntii isin irratti guba. Maaliif jennaan taatee ilma namaati irratti mitiiti bineensayyuu dhaabbataatti osoo lubbuun keessa jiru gogaa irraa hin kaasan. Isinii galee kanaaf kuni eenyutu ta'e isinuma Oromoodha miti. Eenyu irratti ta'e isinuma irratti miti. Kanaafuu amma dhaxxanii viidiyoo sana laallu malee hin amannu jettan warri dhaqee ilaalee argeeyyuu fayyaadhaan jiraachuu isiniif wayyaan. Viidiyoo sana dhaxxanii ilaalinaa isiniin jedhu. Garuu immoo warroonni dhaxxanii ilaaluuf itti gaggabdan suni taadhaan hin beeku maaliif jennaani dhugaa rabbii jechuudha. Namoonni baay'een gaafa waan kuni waan badaadha isiniin jedhu laaltanii fayyaan argattan dhugaa isiniin jedhanii waan biraatti itti fudhatinaa. Kanaaf walumaa galatti jechuudha. Kuni osoo nama biraati irratti ta'ellee dhaxxanii ilaaltanii maaliif ani hin beeku walumaa galatti jechuudha. Kuni nama Oromoos ta'e nam kamiyyuu taatee ilma namaa irratti ta'uu hin dandeenye. Wayis immoo ta'ee kan hin beeknedha. Osoo namni lubbuudhaan waswaatu dhaabbataatti osoo lubbuun keessa jiru gogaa irraa kaasanii ka'anii ani dhugaan isiniin jedha. Maaliif osoo ta'ee viidiyoo tokko lama qofa immoo osoo ta'ee viidiyoon sun walumaa galatti viidiyoo hedduudha. Ani gubbaarraa maaliif jennaan teelegiraamni kan koo laayyootti viidiyoo of ta'e waan kamiyyuu dafee gandaan buusu maraa oola waan ta'eef garuu akka kanatti yoo laaltan alaalumaa'u jechuudha. Osoo gad tuqxanii irra hin galinii ija keessaniif hin tolu. Viidiyoo takkittiisan qofa ilaalee kan saniin alaayyuu anis suma akkaawuntuma sanayyuu dafee tanan ija koo fuulduraan balleesse jechuudha. Maaliif laaluu mitiitii deebi'eetuma yoo jechuudha. Teelegiraama harkaan gad tuquu baay'een of sodaadha. Amma natti dhufa viidiyoo sun waan jedhu jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya walumaa galatti maal irraa isinii dubbachuu barbaadeetanii kuni kan ta'aa jiru numarratti ijoollee Oromooti irratti. Garuu viidiyoon kuni ani wanti gaafii natti ta'e gaafii isin gaafachuu barbaade viidiyoon kuni gadduma tibboota darbe. Maaliif jennaan tibbootuma kara deeman gara biyya keenya Salaalee gara daraa deemee tooniyyuu haala uummanni sun itti jiran gaafachuu deeme. Tibba san ta'e moo viidiyoon kun kan kana duraati moo wayis ergasii as kan ta'edha kan si fiddanii viidiyoon kun eessaa dhufe waan jedhu gaafii natti ta'e jechuudha. Maaliif jennaani wanti kuni peejii teelegiraama sanaati irratti ibsaan eessaa fidee gadhiise yookaas immoo eenyutu fidee achirratti gadhiise. Nama keenya nama Oromootitu fidee achirratti sheerii godhe moo wayis immoo jara peejii isaaniitti irratti sheerii godhee achii fiddan viidiyoo sana. Kuni gaafii kan kooti. Natti naati dhiifama wajjiniin namni irraa beektan koomentii jalatti na barreessaa. Kan saniin alaa maal isiniin jechuu barbaada obboleewwan kiyya. Yeroo baay'ee nuti afaaniin dubbanna, afaaniin watwaanna waan tokko mootu dubbanne galmaan hin geenye. Kana rakkoon keenya yeroo baay'ee torbee tokkoof guyyaa shanii baqa
girri sana booda immoo sana dhiistanii ajandaa biraatti itti deebitan. Kanaaf kuni waanuma tasuma dagatamuu hin qabne, waanuma tasuma osoo kana ijaan agartan, osoo taateewwan akkanaa kana ijji keessan arguu dhuguma nagaa argattaniituma dhuguma ajandaa biraa waa'ee kanarraa dhimma kanarraa dhiistanii waan biraatirraa dubbattan. Amma wanti kun furmaata argatee dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaani kuni akka kanatti duguuggaa sanyiiti. Ani dhugumatti jechuudha. Maaliif jennaan biyyuma bakka walumaa galatti maatii kan keessa walitti hartanii fiddanii bakka geessitan hin qabneef malee biyya qaba jedhee osoon achitti deemuu baadheen jedhe. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa amma viidiyoo sana laallu malee ta'u warri laalee isinitti himaa jira. Sana dhiisaatiin maaltu ta'uu akka qabu kana booda akka wanti kun deebi'etooni ilmaan Oromoo irratti raawwanne maaltu akka ta'uu qabu tokko ta'aatiin addaan wal qoodu keessaa wal qeequ wal xiqqeessuu dhiisaatiin tokko ta'aatiin diina akkasitti akka horiititti osoo horiiyyuu ciibsanii qalanii kaanii lubbuun keessaa ba'eetti kan gogaarraa kaasanii garuu nama osoo waatu dhaabbataatti gogaasaa irraa kaasanii gaafa lubbuusaa baasanii jalqaba osoo walumaa galatti adduutiin oollemi billaa sanumaanis waanuma ittiin raawwataa irra sanaanii gizee tokko ta'e lubbuun isaallee inassa qayya'amtu dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaani duuti eenyumtuu hin du'a garuu du'a akka malee kana du'a baay'ee jechuudha. Isa taateen irratti ta'e sana miti namni fayyaan waan kana laalee ka'ee akka nama maraatetti uffata gataa jiru kana Waaqayyoon dabarsee harka diinatitti nama hin kennin akka kanatti jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya walumaa galatti waan ta'erraa dhaqnee toonii harka dhoofnee amma kana akkas jennee toonii gabaabumatti irraa dhiisoo osoo hin taane wanti kun amma ija godhatee mootummaa waan kanatti dhugumatti lamuu akka wanti akka kanaa kun nutti hin deebine taateen kun akka ijoollee Oromoo irratti raawwanne yoo seerri jiraatee seerri waan kana dhaabsisu jiraateen alatti dhugumatti biyya qabna jennee wanti biyyatti achi deemnuuf hin jirru jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif jennaani achi deemus baannu obboleewwan keenya haadhaaf abbaan keenya biyya keessa jiraniiti. Eessa dhaqan namni biyyatti dhalateerraa lafa itti dhalate iddoo itti dhalate guddateerraa biyya ambiraa eessatti baqata. Kanaaf kun akkamittiin akka dhaabbachuu qabu tokko ta'aatiin irraa dubbadhaatiin namoonni tokko dubbate tokko dhugaaf gaafa dubbatu tokko immoo qoosaatti akkasuma qaldiitti wal qeequu dhiisaatiin tokko ta'aatii harka wal qabadhaatii akkamittiin akka diina kan ofirraa dhorkuu dandeessa. Akkamittiin akka diinni kun lamuu akka nutti deebi'ee tooni duguuggaa sanyii kan irratti raawwanne maaltu akka ta'uu qabu irratti mari'adhaa malee torbee tokkoof guyyaa shaniif harkuma dhooftanii kaatanii achii booda yoo callistanii borus kan kana caalutu ta'aa deema malee furmaani tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Dhugaan isin jedha. Ani dhaladheetuma dachee kanarra jiraattanii waan akkasii arguu irraa dhugaan inni du'ee lafa jiru eebbifamaadha. Waa tokko wanti inni arge dhaga'een jiru waan ta'eef jechuudha. Baay'ee tokko waan nama jibbisu. Baay'ee waan deebitanii midhaan nyaachuu miti namummaa keessan feesanii jiraachuu isin jibbisiisudha waan ta'eef jechuudha. Wanti amma ta'aa jiru kuni jechuudha. Kanaaf obboleewwan kiyya namoonni baay'een viidiyoo sana achirraallee fiddanii tooniyyuu peejuma garaagaraa irratti illee hin dhoobina. Keessattuu dhugaan isin jedha viidiyoo miti suuraa waan sana suuruma isaa fiddanii dhuftaniiti peejii kam jalattuu dhoobdan taanaan akkaawuntiin keessanillee isin irratti gubata. Dhugaan isin jedha. Maaliif jennaani kuni nama kamiifiyyuu waan ijaan laaluudhaa fi hin tolle sababa ta'eef jechuudha. Kanaaf fiddanii tooniyyuu isa postottanii ammallee deebistanii xalaata of gammachiisurraa namoonni dhaqanii hubataniyyuu ragaa isiniif ba'aa jiranii miidhiisaa fayyaa keessan hin jiraachuu isinii wayyaa namni isa arge hin maraataa isiniin jechaa jiranii sana dhiisaatiin akkamitti wanti kun akka isinillee waan kanarratti namoota akkanatti kolfaatii akka kanatti lubbuu ilmaan Oromoo irratti taphate kana akkamittiin akka waan kana isinillee diina keessan akkasitti gubuu dandeessan kanarratti dubbadhaa malee viidiyoo fiddanii tooniyyuu asiifachi postottanii ittiin cirumayyuu xalaata of hin gammachiisina. Diina keessan ofitti hin kofalchiisina. Dhugaan isiniin jedha. Maaliif namni hin beeku
maal akkan jedhu beeku waan sana yoo arganama fakkeenya famaachi fiddanii sin obdanii isaan ikkoo harkadhaanii dibbee rukutaniiti kan isaan olu taalan jechuudha waan sarratti maaliif kan fidda miidiyaa irratti kan gadhiisa miidiyaa irratti miti kanaaf isaan iyyuu gadhiisanii jiru isa garuu walumaa galattanii dhugumatti kaameraan kuni kan isaaniitu waraabee fide malee ana akkamittiin akka dhufeetoon ijoollee harka galee ijoolleen keenya peejii isaanii jalaa fidaniiti malee walumaa galatti natti hin fakkaatu asirratti gaafii guddaa kanatti ta'e kan isin gaafadhu isa kana jechuudha kanaaf isin immoo fiddanii tooniyyuu asiifachi hin dhoobinaa fiddaniillee peejii kam jalattuu hin postatina isin irratti guba waan ta'eef kallattii kamiiniyyuu jechuudha ani suuraa isaa dhugaan isin jedha maaliif ijoollee baay'ee dhaxxanii telegiraama mucaa kana jalaa fiddaniiti telegiraama inni linkiin isin kaa'isan jalaa fiddaniiti feesbuuk irratti fagadhiisaa jirtan dhugaan isin jedha baay'ee nama jibbisiisa baay'ee tokko jechuudha maaliif jennaan namni dhukkubawwan adda addaa qabu latti sanatti bakka sana sossa'uu hin danda'u dhugaan isin jedha dhaabbataatti goggoga waan akka kan kana argee jechuudha numti namni normaaliin gaafa laaltanii mee dhugumatti namni irraa haasoftan jechuudha namoonni baay'een akkam jedhu ani kana laalee viidiyoon kun kana sana caala kanatti viidiyoo san tokko agartanii mee lama sadii maal gochuu gaxxuqxanii laaltan maal isin fayyada sammuu akkamiitiin daawwattanoo dandeettii akkamii qabaattaniiti itti fuftanii viidiyoo sana hunda daawwattan ani beeku maaliif jennaani kuni ani dhugumatti horiiyyuu jechuudha ani horii yoo qalamu yoo horii qalam dhiiga sana sodaadhaaf dhugaan isin jedha hamma horii san qalanii bakka sana hundi isaa ka'ee namni dhiigni sun achii badutti lafa sana hin ga'u jechuudha har'a garuu dhaabbattanii jiraattanii toonii akka kanatti ilma nama akka horiititti osoo hin taane waan taatee horii irratti iyyuu ta'ee hin beekne ilmi namaa osoo afaanii watwaatu gogaa irraa kaasanii akka kanatti ajjeesoo jechuun kun dhugumatti duguuggaa sanyiiti dhugaan isin jedha kanaaf obboleewwan kiyya namoonni baay'een jechuudha fiddanii asiifachiin postotina sana caalaa xalaata ittiin gammachiisina akkamittiin akka xalaata keessa san gubu dandeessan irratti haasaa irratti mari'adhaa malee fiddanii amma sana caalaa akka namni isin gammadu akka isaan sun isin gammadan asiifachi fiddanii hin postotina suuraa sanas ta'e viidiyoo sanas ta'e jechuudha dhugaan isin jedha egaa waaqayyo waanuma hundatti iyyuu jechuudha rabbi akka kanatti jechuudha fidee harka diinatti nama hin kennini rabbiin isa akka kanatti dhaabee akka horiitti dhaabiidhaan gogaa baasee jechuudha wannoodha kana waaqayyo guyyaa tokko jechuudha rabbi isaanis immoo qabee akka kanatti isaanillee rabbiin qabee gaafa isaan kenne isaaniifis gaaf sana waaqayyo mootu jechuudha dhugumatti dhiiga obboleewwan keenya kana rabbiin maaliif isin jedhee namni kan namni gumaa baasuuf deemurra kan waaqayyo gumaa baasuudhaaf jirutu caala waan ta'eef jechuudha waaqayyo harka lamaanii baasuuf jira garuu mootu teenyee waaqa eegganna yoo jennes immoo ilmi namaa dugugamuu isaati waan ta'eef ta'anii callisuunis furmaata hin ta'u hamma danda'amaa ta'etti tokko ta'a waliin qoqqoodinaa akkuma isaan harkaan wal qabatanii walirratti waliin mari'atanii dhufanii akka kanatti dugugaa sanyii isin irratti raawwatan kana isinis lafa jirtanii hin rafinaa isiniin jedha turtii gaariin isiniin jedha dhugaan isiniin jedha waan namni viidiyoo sana dhaqee ilaalees deebi'ee akka nama fayyaa osoo hin taane akka nama maraatatti ta'a waan ta'eef dhiifama naa godhaan isiniin jedha yaada qabattan koomentii jala naaf kaa'aa turtii gaarii hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti.